السلام عليكم كسمون ألفات رابسيتون دي ربي تنبيا دادلتون ورجيوا مركزوتاس برتا في براتون baratto tatenya yamsa kabaja kenyawatun warri dhuftan obbolaan dhiiraa fi shamartu jazakumullahu isin martu kariima shee jamaali qopheessituun ergaa kana sagaleedhaan ayyeelalee ergaa isii waliif himna markaza ifaa diin irraa gammachuu arraa ibsanna guyyaa arraatu guyyaa eebba qur'aana kalaama rabbii isa ol ta'e kan jecha kamuu ol aana qaraanetiin hin kattabne gammachuun keenyas olaana hundi barattoota ifaadiin baga gammanne kuwaanana kan arraan nu geette yaa rabbi kan dhufuufis si abdanna kariimaa fi foosiyaan nu lachuu gammachuu qabna kalee wallaala uffanne cillimii keessi dukkana isaan haguugamne biyya ormaa kee qubanna carraa gaarii barri fide rabbiin keenya nuu filannaan mana diinii rabbi jaarmiyaansaa onlaayinaa markaza ifaa diin kee qubanne asii baranne qur'aana wallaala kaleessaa talaata diddigne beekumsa uffanna qur'aana tumurre arra gunoo eebbifamna marsaa duraa tumuranne kan dhufuufis qopheeffamna kariimaa fi foosiya nu kanaafi gammannaa warri nurraa qoodamtanis kabajaan keessan olaanaa bu'aan arra tolaa miti akkana waa hin dhufne hundatu aarsaatti kafalee ustaaza keenya hangafne amiirraniif sakkuriiti injinarrees keessaa nafne miseensonni markaza warri diiwaachi waraabne hundatu aarsaatti kafale laayyawwaa asin geenne jabaatanii wal qabannaa kaayyoon namaa galmagaa barattoonni teenya hundinuu wal jabeessaa waldaga barattoota nu jajjabeesse adda duree maqaadha'a utubaawwan markaza keenya tan nu hundaafuu mata'a amiirtitti teenya gaarii amiina maqaadha'a hoggansa teenya jalqaba seetu nurraatti aanga'a gara laafetti teenya gaarii seetu hundaa danda'a barattoonni siin hoogganamus wal dhaga'a ajajni keetis lafan bu'u galma ga'a jazaa kan kee haa deebisu rabbiin keenya ol ta'a dabaree isaanii eeggatanii amiirran teenya tattaa'u ummu hamzaas biran taruu maqaa isii sinii dha'u kariimaa shee jamaali amiira lammataa ta'uun dirqama hawaasirra kaa'e ga'umsa gaariin ba'uun qur'aana rabbiitillee tumurte hiriyaasi foosiyaa waliin eebbaafaarranuu ga'uun baga geessaan jechuu dhufne nutuu gammachuu dhaga'uun baga geessaani ammallee kan dhufu addachaa ta'uu rahiimaan huseenis ni jirti sakkuriitiin markaza gama hooggansaatiin amiira sadeessa barattuu cimtu urjii teenya markaza quraana kuwajjiisuun beekamti akkasiin isii kaasa ganamaa galgala teessoon si markaza gammachuu duniyaa akhiraa rabbiin siif haa kennu jazaa doktor aaliyaanis ni jirti obboleettiin teenya gameettiin
yaada gaarii maddisiisuun isii taate cimeetti. Amiira Afreessaa waa hundaan komboleetti jazaan kee jannata siin jenne gaa obboleetti. Amiirran teenya gaggaariin dhiiraa durbaa wal qarqabe markaza ifaadhiin cimsee nu ol qabe. Amiira shaneessaa kan diiniidhaaf if qabe Bilal Sultaanis ni jira akkane tibsu dhabe. Gurbaa arrabni mi'aawu gurbaa hikmaa rabbiin dibe hayyecha dubbii alalfatu akka warra weebbiif waabe. Barreessituu teenya markaza zaara tan rabbiif jecha if qabde barattuu cimtuu ajiiba akkane tibsu dhabe. Ahmadis jira kan maqaasaa seenaan katabe warra jalqaba markaza ifaadhiin nu gaddaabe. Wirtuu lafee duyda markaza keenya ol qabe injinaara beekama markaza ifaadhiin gaddaabe. Jara kanaatu wal qabe wal qarqabe markaza ifaadhiin nu ol qabe. Barattoota markaza ifaadhiin hunda osoo maqaa qabe natti tola garuu nabbaayyateetiin dadhabe. Nu of galchaa siniin jenna hunda keessa seenaan katabe. Nu of galchaa siniin jenna hunda keessa seenaan katabe. Ustaaz Abuu Rifaa'uddiin abbaa keenya beekumsa ilmi rabbii nu barsiisuun si wallaala jajamsa. Tola mararra caalu Quraana rabbi nu laattu beekumsa. Ustaaza qaalii keenya gaarii akkamitti isin ibsa. Mucucaan nu sin mufattan ifee qabdanii nu goggorsa. Nu deddeebuu Quraanatti hin mufatu numa obsa. Abshiruu jechuun inuma abdii nutti horuun nu jabeessa. Yaa Ustaaz Abuu Rifaa'uddiin waa'een keessaan himame waa hin dhumu odeessa. Gammadaa nu jiraadha duniyaa keessa aakirattis rabbiin firdawsi isin nu haa badhaasu olaanaa badhaasasa. Markaza keenya ifaadhiin waliif himnaa ga'ee isa xuruufaa fi Qur'aanaa shuruutaas ni leenjisa. Karaan hin taanes nu bute akka nuun hin seenne qilee ibliisa. Karaa haqaaf dabaa adda nu baasuuf aqiidaas nu barsiisa. Tafsiiraa fi hadiisas baruuf eenaan kunuuti barsiisan. Fageenyaas waa hin qabu onlaayinaa karaan isaa. Jawwaala kee qofa keessaan hojiif iddoon kamuu sin daangessu kottaa baraa banaadhaa galmeen isaa. Jawwaala kee qofa keessaan hojiif iddoon kamuu sin daangessu kottaa baraa banaadhaa galmeen isaa. Assalaamu alaykum keessummoonni ulfaatun raabsitoonni diin rabbii tan ambiyaa dhaadhaltuun. Urjiiwwan markazootaas barataa fi barattuun eebba barattoota teenyaaf yaamsa kabajaa keenya hawwaatun. Warri dhuftan obbolaan dhiiraa fi shamartu jazaakumullaahu isin martu. Assalaamu alaykum keessummoonni ulfaatun raabsitoonni diin rabbii tan ambiyaa dhaadhaltuun. Urjiiwwan markazootaas barataa fi barattuun eebba barattoota teenyaaf yaamsa kabajaa keenya hawwaatun. Warri dhuftan obbolaan dhiiraa fi shamartu jazaakumullaahu isin martu.